Madaawit wanta godhe dhugaa sanatti himtutti osoo beesin gadhiisu. Maaloo maal taate hannaan sirriitti dhaga'u koyyuu mirkaneeffanne bar. Isaan irraa fagoon turen. Odicha yeroo jalqabde garuu hin shakkine ture. Amma maaltu shakkisiise? Maaloo dhiisii mi'a ga'u? Ati akkana sodaata ta'uu kee hin beekun ture. An sodaattu miti tole. Garuu oduu sobaatiin wantichatu mirkaneeffatiin callisee maqaa isa balleessuu waan hin barbaanne. Dhiisi malee. Ati dhugaa jiru hin baastu taanaan maqaan Tsaggaa badee tafa tole. Kanaaf maal godhure? Surumayyuu dhiisi. Ani wantan godhu beeka. Maal gochuufidha? Yeroo man godhu na argita. Tole callis dhufaa jira. Akkamati? Akkam. Nagaana. Lomi. Wayyoo, irribanna fudhatee. Walumaa galatti hojii manaawwan amma ammaattan hojjedhe keessaatii kanan baay'ee jaalladhe isa kanadha. Sababni isaas anis akkuma isaanii gootadha. Waan hundumaa caalaa immoo kan lamaan keenya wal nu fakkeessu dubartootaaf kabaja qabna. Galatoo Maayilii. Amma mamalli kee kan isaanii wajjin akka wal fakkaatu odeeffannoo qabaachuu baannus garuu namatti tolaa ture miti. Kanaaf galatoomi baay'ee. Loomi. Oo barsiisa. Nagumaa maal taatiitu? Natti guyyee. Dafame yeroon hin jiru hojimanii kee baasi. Daddafi. Tole. Jalqabi. Guyyaa guyyaatti namoonni balbala keenya irratti fincaan. Itti fufi malee Loomi, laphee keenya rarraaste. Daawit. Maayinni maal taateetu? Waraqaan wal na jalaa makee dogoggoraan xalayaa koof barreesseen dubbiseem. Rakkoon qabu tasgabbaa'ee boor dhiyeessita. Deemi taa'e. Boor guyyaadhumaatti tole. Assaayimentii keessan ni dhiyeessita. Tole. Loomi. 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 Dhugaan isiniin jedha. Xumura seenaa fincaanichaa dhaga'uudhaaf baay'ee ariifadheera. Maaltu ta'e? Barsiisaa Siisaayii. Siisaayii maal godhe? Maal gooteen? Eenyuun? Lakkinni waayyuu nan goone. Hojii manaa koo hojjedhee dhufee dogoggoraan xalayaa konkona barreessisteen dubbise. Ilaaloomi. Hunda dura dursa kennuu kan qabdu barumsa keetiif. Kan ammoo akkoo keetti simuu qabda tole. Isheen kana hundumaa ni beektiim. Gidduu kana waan ishee dhukkubeef malee. Jabaadhu. Bor sirriitti qophaa'e kottu. Hin dhiphatin. Waa'een baandii kun utuu natti hafee gaariidha. Maaliif? Barsiisaa dhageessimti dursa barnoota koo filaachuun qaba. Mee
waa'ee kana haasofnu. ሰውም ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልቶ ማለቴ በኑሮ በህይወት ሚዛኔ መልካምነትን ባረግ ሰው ነው እኔ ከሰው መሃል ከሰውን ማየቴ አንዱ ካንዱ ይገኛል በልቶ ማለቴ Akkam oltan? Akkam loomi? Miseensi hunduu argameera? Iyyi. Tole. Tole har'a shaakala jalqaba keenyaaf sirba warra keenya durii filannee jirra. Gaariidha. Kanaafuu jalqabuuf qophooftaniirtan jechuudha. Iyyi. Ani garuu walalicha sirriitti hin qabanne. Rakkoo hin qabu. Hammaaf haguma shaagaltee qofa ilaalla tole. Tole. Yaa ta'u. Fiqir maaliif jecha? Jedha haa jalqabnu. Tole. Jalqabuuf 4 3 2 1. Jedha shaakala daree waan hin qabuuf deemuun qaba. Jabaadhaa. Osoo shaakala keenya hin jalqabin dura wantan dubbachuu barbaadutu jira. Gidduu kana wanta tsaggaa baay'ee dhiphisaa jiru hundi keenya iyyuu ni beekna. Alam maal taati? Yeroo kanatti wanta akkasiin haasa'ama? Ani garuu yeroo kana caala mija'aa ta'een arganna natti hin fakkaatu. Maal jechaa jirtu waan tokko naa galaan jiru. Walitti dhufeenya obboleessa koo fi tsaggaa gidduu jirudha kana taasa'uu barbaadde. Walitti dhufeenya jette? Walitti dhufeenya maali? Ati maayini rakkoon kee? Rakkoon koo wanti inni haasa'u hundu soba ta'uu isaati. Walitti dhufeenya sii fi obboleessa koo gidduu jiru irratti ana waan tokko nan galchu. Inni waan biraa haasa'aati sasii waan biraa haasofta. Lakki Alam akkas miti. Wanta Daawit haasa'e hundi isaa soba akka ta'e namni beeku jira. Eenyudha? Hayilee. Hayilee? Daawit soba ta'uu isaa tsaggaaf yeroo mirkaneessu dhaga'eera. Kanaafuu obboleessi Hayileen sobu jechuudha. Kuni waa'ee obboleewwan keenyaa miti. Waa'ee tsaggaa taasa'aa jira. Alam turii maleessa deemtaa? Daawit! Akkami boo? Goolii sana argite? Ani kanan jedhu walitti dhufeenyi kee fi tsaggaan maalidha? Maal jechuu keeti? Walitti dhufeenya wayii qabdu miti? Innis hin ilaallatu. Maa jechuudha maaliif hin ilaallatu? Ani akkasin godhe jedhee of tuuluun jaaladhu. Garuu dirqama beekuun qaba yoo jette lagatti wanti ta'e uumameera. Garuu ati maaltu si galche? Waa'ee kana waan adda addaa baay'ee waan dhagaaruuf. Maal? Si tsaggaa gidduutti wanti tokko yakkan uumamne. Oduu kana immoo tumtuumtee akka haasa'aa jirtu. Eenyu jedhe? Jalqaba irratti tsaggaa. Silaawo isheen saalfatteetti maal akka jettu barbaadde? Kan biraa eenyu jira? Hayilee. Hayilee? Daawit sobee haasa'aa jira jedhee deemee annaatti himee ture. Maal? Akkam ooltan? Obboleettiin keessanis kunoo fooyyofteetti. Sitti hooyya'e? Amma baay'ee nagaadha. Nagaashiiti. Ofumaa callistanii dhiphachaa ooltan malee sana.
ishiin cimtuudha miti Garuu ammaan booddee abidda bira kan geenye isanaaf dhiisi tole. Amma uffata koo jijjiiradhe nyaata mi'aawun si hojjedha tole. Tole. ittimte miti Garuu arme waan ta'e hunda dhaabbattee ilaalaa turte bar. ati garuu odeessituu akkamii taate taamaaloo kanaaf iyyata godhattee dubbisteef ka baay'ee nama kofalchiisa kun homaa nama kolfisiisu yoo ta'e nama qaanessa malee meen talana al tokko bashannani me ijoolleen tunatti kolfaniin bashannana maal marrakkoo qabare ilaa nama yeroo tokko maalin ta'eseeti ganamaan mana boo'ichaa dhaquuf ka'ee qoqophaa'e saalistii dhaquudhaaf alkan irra gaariin rafneen ture booda mana boo'ichaa ga'ee yagguun taa'u namni hundumtu garagaggalee ana na ilaala maal har'a namni isaa maal ta'e na ilaalaa jedhee yeroo laalu eda qamisiidha seetan uffata qamisii jalatti uffatan uffadhee dhaqe achi gadi jedheetani akka waan tokko hin taaneettini salphina koo fudhe ayya ennu maaluuf hin jetta utu akka kena godhe obbo Mulgeetaan irratti gabaatti nan ergine ta'e sirumaa mosii kan gabaa dhaqu mana keessa namnuun turre ani kanin jedhu ati yoomuma ofuma keetiif taataa haa ta'unnu kana booda wanta diduu qabu hundumaa nan dida ati waadaa kee in eegdu taanaan ani aariidhuma keetii nan du'a kana beekimmoo Saba, sindamak semiti? Bu'aa jirtamoo? Sabi, naaf deebisi malee? Maal tonna lachuu baadde? Akkamitti akkana jetta? Ana baarameera. Akkasin jedhin abaarsa akka hin taane ani nan beeka. Sababii kootti harmeen hin qaanofti. Atiif abbaan immoo yaaddoftu. Siif yaaduun yoomiyyuu yoo ta'e nun nuffisiisu. Ati baga dhalatte. Garuu fayya qabeettii ta'uun barbaada. Fayyaa qabeettii? Fayyaaleetti wanti jedhamu hin jiru. Akkamitti? Meena laali. Fayyaaleettis itti fakkaadha? Jedhee haarofnu tole.
ፍቅር ሳባ ደመክሲኑ lakin isi araftu kophaa ishee dhiisnamoo deemuun keenya dura harmeen faa waan dhufaniif qaamni ishee baay'ee ho'aa jira wayyuu hollachaa jirti bullukkoo kanatti uffisi lakkisa dhiisi deemitii uffata wayii bishaanitti cubilaan akkas wayyaa dafi maaloo saabi maaloo dafi xaggaa yookiin gara buufata fayyaa geessinu isa wayyanatti fakkaata deemi ati harmee faa waami ani immoo amma gara buufata fayyaatti ishii fuudheen deemu dafi deemi maaloo dafi kaarifadhu saabi saaba saabi koo ka'e saaba akkamitti gubachuu dandeesse shaayii danfaatutti ganname baay'ee akka nama dhukkubu nan beeka ammas tifooyyaati jabaadhu maal maatiin keessa maaliif turan dhufaa jiru ta'a Haile. Alam, harree isa argamte. Mini miidiyaadhaan wantan si dubbadhu jira? Maaliif daawwitiin soba jettee annaatti himte? Dubbadhu malee maaltu si cufa? Maal? Maaliif obboleessi ishiin sobattee mana barumsaa keessa deemtee haasofta? An dhuguma isaan dubbachaa ture bara. Kanatti na amantaa? Eeyyee gurra kootiin nagee bara. amma xiqqoosti fooyyee anaan ilmoo koo anaan dooktar mucaan koo naa fayyiti miti infekshinii itti ta'eera garuu gubaa ishee qabbaneessitee gara mana yaalaa dhufuun ishee rakkoon kun akka itti nammaanne taasiseera tole mee kottaa ta'a balaan kun kan qaqqabe kaleessa ture maaliif kaleessumaa gara mana yaalaa kanatuun fidin naftan dooktar ansirumayyoo akka kana ta'aa jedhee yaanneem balaansaa baay'ee ulfaataadha kanaaf immoo yeroodhaan yaalamuu qabdii turte maal seete ganda keenya keessa beektuun tokko waan jirtuuf achi ishee bira fuudhee deemeen ture sun waan gaanatti fakkaateef dooktar amma fuudhee deemuu nan danda'a gubaan qaama isheetii erga qabbanaa'e fudhattanii deemuu dandeessu tole saabaan of wallaaltee kuftee eenyutu of wallaaltee jedhe tareenaa ol kaatu lafa tuttiin maree ta'a malee kanuma beekta mitiree waa'ee ijoollee baay'ee ariifatoodha kanaaf saabaan mucaa cimtuuf dhugaa dubbattuudha kanaan duras rakkoon akkasii akkatti deddeebi'aa ture na taphachiistee turte kanaaf maaliif waliin mari'annee furmaata tokkoon keenya ani sababni isaa maal akka ta'e nan beeka anatu balaarra ishii buuse anatu obboleettii koo akkas godhe
Sinajjeessa tole. Kun isa jalqabaati. Kan kana caalus siif jira. Sin gaddisiisuu maal si godhe amma? Maaltu si galchate? Si galcha? Wayii nama akkamiiti kun? Sota jedhee ilkee. Kanuma akkasitti ishii jalqabe. Osoon baay'ee naanneessuu baadhee akkasin taatu turte. Waan hundumaa natti muudhaaf waan murteeffatteef baay'een si ajaa'ibsiifadha. Turme al tokko. Rakkoon kun yoomidha kan uumame? Yeroo waggaa jaaffaa ishee. Waggaa jaaffaa? Wanti kun barkan uumame fiqir ko yommuu ishiin waggaa 2 turtedha. Dhuguma keetii harme. Eeyyee. Ani bara hanga har'aatti balleessaa kooti jedhee yaada ture. Ani isa maalittan beeka jetteeti? Wayyoo ilmoo ko. Bara kana hunda ana balleessaan jettee tofchee phaa turte jechuudha ka. Ta'uyyuu balleessaan kooti. Dursee sitti himuun qaba ture. Sodaatteeti ka. Ani rakkoon kun abaarsa ta'uunsaa yoomna jalaa dhokate. Kan hundumaa yaaliidhaan argachuu dandeenya. Mee akka ishee godhu natti himaa. Qaamni ishee illee baay'ee hollata. Ijji keessaa gaggaragaleetu yeroo tokko tokko mo'amacha afaan iyyaa. Kanaan dura ogeessi fayyaa ilaaleera? Lakkisirumayyuu mana yaalaallee geessee hin beeku. Mana beektuu garuu guyyaa tokko dadhabeetoon jedhiinan deddeebisaa ture. Ogeessa fayyaa bira maaliif akka hin geessine natti himuu dandeessu? Waa'ee abaarsaa moo ogeessonni fayyaa maalitti beektu? Yaalii keessatti abaarsa kan jedhamu hin jiru. Qorannoo tuun geggeessin dhukkubishee kana jechuu hin danda'u. Garuu shakkii nan qaba. Mee amma yaalii tokko tokko ajajeefini bu'aasaa booda waliin ilaalla. Sirrakkisuun barbaadu garuu yeroo xiqqoodhaaf shaakala keenya saalaa qanaarratti tuugoneeti. Sa'a barnootaa booda hin danda'u. Garuu akka kootti waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Waan hundaafuu isaan biroos dhufanii yoo irratti mari'anni wayya. Har'a garuu eessa deeman? Fiqir maatii ishee waliin iddoo deemtu qabdi turte. Tole haa ta'u. Gaafa isaan dhufan itti naasa'a. Itti fufnu. Tole. Nay nay naniye, nay nay naniye, እንደሷ ሆነሽ ጀግናዬ። nay nay naniye, nay nay naniye, የልቤ መብራት ሆነሽ ጀግናዬ። nay ደሞ nay ደሞ ደሞ nay ደሞ ደሞ ነይ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግርግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ እንደሷ ብርሃን ልብሴ ምን ጊዜም ይቻላል ነፍሴ ግርግዳ ገጠመኝ ብዬ አልቀርም መንገዴን ጥዬ ጸጋ yeroo tokko kophaa keessa dubbisu Ala nagaadha akkam? nagaa akkamsin mee wanta laga sonchite hunduma isaanitti himi maalo an lagatti uffata miiccan ture inni immoo bishaan daakuu dhufe tole achi yoo achiin utaalee yeroo seenu mallayyoo godhatee ture lagicha jalaa fudhachuuf jennaan kaasiin kenneefi achi yoo isaan booda yeroo manni barumsaa jalqaba banama astiin argeen yeroon argu baay'ee gammadeen ture garuu inni akka nama hin beekne ta'e dhuguma keeti
Ani mucaa baadiyyaadha malee gowwaa miti. Guyyaa sanaan booda asooftanii hin beektanii? Haasofni hin jedhamu. Guyyuma sanaan booda hoduun sobaa kun jalqabame. Anii fi obboleessi koo baay'ee walitti dhiyaanna. Jireenya koo keessatti guyyaa tokko waan akka kanaa godha jedhee yaadeen beeku. Anayyuu nama lama natti ta'e. Maal akkasiin jedhu hin beeku. Garuu yoona yeroo inni boo'aan argeef mufatee ta'inna. Maal? Daawit bu'aa ture moo? Eeyyee. Garuu maaloo alam oduu sobaa kana akka dhaabsutti himi. Maaloo. Tole. Sitti toleera? Mee? Een. Eeyyee harme. Tole. Isaa ulfaateera. Aduunsaa baay'ee nama guba. Garbanii guba. Duubatti hirkadhu. Harme. Ooko. Waa'ee dooktarri jettee irratti maaltu dhaga'ama? Karaa fayyaatiin fala argachuu hin danda'a jechuun shi baay'ee na gammachiiseera. Hin beeku gaa. Garuu waa hundaafuu har'aati akka balleessaa hin qabne mirkaneeffattee tamti. Garuu dursee dubbachuu hin qaba ture. Lakki. Inni balleessaa kooti. Hamma kanatti akkatti dhiphattu kan si godhe anadha. Sababiin isaas sanadhaa kanadha jennee waan garaa keenya ifaaf ifatti waliin mari'annu. Ta'us. Waa hundaafuu ijoollee. Kanaan booda mana kana keessatti icciitii kamiyyuu waliin dhokfannu. Tole. Waa danaa galtu. Ishoon talaku kuttu miidha dhunga. Harme kana booddee icciitiin hin jiru. Eeyyee.